Tee mana tingalte jaartii yookiin jaalallee yahayaati. Jaartii yookiin jaalallee yahayaati. Yahya. Ani yoo kana hundaa sitti himee sammuun kee ni cinqama ni miidhamta. Saada habibtii taa'ii nan tuqini mana keetii hin ba'u. Anaaf isa jidduu hiciiti jira. Anaaf isa jidduu wajjiddu jira. Intalli dura barreessaa meesejii turteef lakkaa intala tana lakkaa intalli sa'aadaan qabdee galteen intala yeroo meesejii barreessaa fi turteef. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirtu akkam nagaa keessanii fayya keessanii. Intalli sa'aadaan qabdee kararraa galteen yookiin jaalallee Yahyaa abbaa warraa sa'aadaa yookiin niitii isaa ta'uu mala. Sanbooddee maaltu dhufe? Maaltu deemame? Habibti kamtu sa'aadaa. Habibti kamtu Yahyaa. Ajaa'iba argineen jirra. Bara akkamii keessa jirra. Bara akkamii keessa jirra. Shamarra mormaa walirraa jirra. Saada maal jette achi keessatti? Abbaa warraa tokko hin qabnu nu hunduu walitti qabna jedhan. It is no okay. Soba. Nu hunduu walitti qabna maan oorruu fi abbaa qotata malee namni biraa qotu. Bilbilaa fi jaartii namatti hin kennan. Addeetiya. Haati warraa abbaa warraa ishee nama biraatti hin kennitu. Kana dogoggortee jirta ammallee sa'aada. Nuti hundinuu walitti qabna jettu abbaa warraa kee dubartii meeqa fuudha moo dubaruma hunda wajji jiraata. Kana ammallee hir'innaati qabdu keessa tokko jechuudha. Akkamitti intala gaafa duraa meesejii si barreessaa turte. Fuutee manatti hin galatte haadha warraa isaa ta'uu dandeetti. Niitii isaa yookiin immoo jaalallee isaa ta'uu dandeetti. Namni maaliif hin yaanne sa'aadan ammallee rakkina qabdi. Rakkinni isiin qabdu akka inni yookiin immoo rakkoon qabu natti minaamina maal morma tana qabdee xirri gootee gabbaafte mana kee keessa jirti bara. Yoo barbaade haa kireessuu fi marra koo qaba hin baaftu mana ofirraa baafte atuur indoo mataan keetu matammaan sa'aadatu rakkina qabdi. Tarii yookiin diraamaa dalaydii ta'a malee intalli kaleessa meesejiitti barreessaa dhufte anaa jetteen. Namiidhaa ture jetteen namiidhaa ture erga jetteeni amma immoo deebi'ee dhiirsisee suni hin baatu mana kanaa jedhe. Har'a immoo intalattiin anuun ba'u. Intalattiin xiqqoo yoo ta'e akkam. Imootu sa'aadaa waan qabeenyi isiin faarsitu sii kenna tun kummaa inni qabeenyi isiin barbaaddu qabeenya kee otoo hin taane abbaa warraa kee barbaadaa jirti. Ati imootu yaada qabeenya yookiin mallaqa yookiin uffata jette malee intalli si caalaa qabdi. Huccuu qabaachuurra aqlii qabaachuu wayya. Isin egalee akkamitti kaleessuma useensiftee rakkina baaftee har'a hin ba'u jetti. Badaka barri ergasu bara akkamii keessa jirra? Bara akkamii keessa jirra? Ofuma morma ofirraa jirra. Ana jedhee beeka ofuma morma ofirraa jirra. Bara kana keessa jirrallee bara gadadoo, bara mudoo, bara cinqaa, bara baqqa. Bara abbaan manaa yookiin immoo abbaa warraa tokko dubara hedduu fuudhu keessa jirra. Bara dubartiin immoo tuyyuu fuutee dubara alaa fiddee abbaa manaati haadha warraa taasiftu keessa jira. Liqqama saada ofii isheetii fiddee niitii isaa godhuuf deemti malee intallee dhufne ofii isiitiin. Siistamaan dhuftee rakkattuu fakkaattee dhufte malee si jamman rakkattuu miti. Namni rakkate mana namaatiin bahu hojii naa soqi jedha. Waan maanu naa galuu dide waa'ee saadaa naa galuu dide waa'ee intalallee naa galuu dide. Gaafa laallu immoo hedduutu akka garaa nu nyaatte. Saada baay'ee garaa na nyaate ana kamataa kootti jechuudha. Maaliif hojjetan obboleeyyan kiyya? Nuti gara laafummaan keenya dhoqqee nu seensisa. Dhiirri immoo nuti qarooma. Gaafa achi ilaaltan immoo intalli bareeda. Dhugaan bareeda. Sheeppii qabdi. Hin beektan kaa dhiira bara kana. Hin beektani dhiira bara kana hin beektani. Dhalaa mudhii 8 fuuna jetti. Ara bubbeen isaa naafuutu wallahi lazee saada ammallee ni wanni sitti himu jechuudha. Wanni sitti himu barbaadu morma qabi.
harkaa luka isii hidhi yookiin ofirraa gadi baasi. Asiidii itti naqame namina miti asiidii miti. Asiidii ilma namaatti itti naquun hin barbaachisu. Walaa dhumanne bakka nu fixa yaadni barana. Wayi ijoollee kana yaaddoofne yeroo hunda tuun hin heerumu jetti tuun akkana jetti tuun heerumte kaata dubara bira manatti galchiti rakkanne isinii jedha. Bara akkamii keessa akka jirru ani beeku ijoollee seera sirbaaf nu godha astagfirullah. Sirbaaf nu godha iyyuu maali jechuudha. Wayi ijoollee kanatu yaadana ta'e qubna garii gaafa haasofnu gaafa qaqqabnee ilaallu maal isiin akka deemtu maal isii akka yaaddu hin beeknu waa nyaachisuu dandeettii waa itti godhuu dandeettii yookiin immoo sa'aadaa dhamaaftee manaa baasuu dandeettii yookiin immoo isaayyuu mootuyyuu uffiti zoorsuu dandeettii jarri immoo yookiin siistamaan amma abbaan warraa ishee sunu siistamaan intala kana mana fiduu danda'a yookiin immoo waluma galaniitu jarri lachinuu yookaan beekamu inni yaada isintu walii galee waan irratti dalaguu hedaa minamina jedha malee sa'aada maafi ulfaata ala kulli haal waluma galatti jechuudha sa'aadan intala ka goote sosobdee mana baasuudha. Ara anin bahu an akkana akkamittiin baane giiftiitiya otoo dhiirri qabee siin gale ni baata. Otoo dhiirri qabee siin gale dubartii qabee siin gale dubartiin erga qabdee siin galte hin baatu. Ana taatemu والله أنا تاتي تنقبي أكاد غرة تنقبي ارترك إسيقول ارترك أنا دابا ما تات ورا دابا ما يسي أقولون جنو يانا يونا أرسيتي دابا ما يسي أكمل mana baata koo keessatti ani galu jetti ani bawa kamiti jetti ka uffattu ka eenyu ka nyaatu ka eenyu ka dhuudhu ka eenyu maal jechuudha arabalawa godin dhufe kinoo nutti guduman nutti dhufaa jira bar taarikuma dhagaa deemna nuuyyu taarika dhagaa deemna isin gara laafummaa isin fayyaalummaa isii osi galchite ati intalatiin akkamitti bahu jetti ijoollee mala dhaafi asiidiitti nakka odoon jedhiniini fakkeenyaaf mala jechuudha fakkeenyaaf sa'aada malli isii malatu qabdu mana jijjiiratu allaqa otoo mana san keessa jirtu mana biraa kireeffattee mana biraatti satat meeshaa ofillee halkan yeroo isii barriitti qollufanii halkan yeroo isii raftu satat meeshaa isillee waan biraa dhiisa meeshaa isillee bakka biraatitti borrattee intalattee achumatti gattee feetee mana duwwaa keessa teettee dantaa isiiti feetee deemtee dantaa isiiti sa'aadan garuu dirqama mana jijjiiratu qabdi deebi'an mallee mala malatu qabdi mala isii baasu akkamitti intala tanaa fi mana ofirraa baafti intalli tunii fi abbaa warraa isii kun immoo maal wajji qaban hariiroon isaa wajji qaban na ani duraanis jaalatee turte meetere duraanis jaaladhee turte na fakkaata haasofsiisaa ture akkuma gizee beezaa jaalataa ture agartanii beezaa jaalataa ture meetere amma mootu iyyuu intala kana jaalate maqalleen beeynu intalatti sa'aadan galteen harkumaan ofitti oseensifte amma immoo mana keetiin bahu abbaan manaa kun immoo kiyyaa anaaf inni waan hedduu wajji qabna haasa wajji qabna meesejii walii barreessee ture waan hin taane irratti raawwataa ture jechaa jechuudha hayyee badabbu waan hin taane sirratti raawwataa jirti maal faa sirratti raawwate jaalise si fuudhee ilmoo sirraa qabamu si jaallate jaalala kee qabamu maa si dhiise sa'aadaa fuudharee erge duraaf si jaallate kunu rakkina maa si dhiise sa'aadaa fuudha si jibbinaanu si dhiise erge si dhiise amma immoo maaltu si fide ka si fide haadha biraati amma immoo nuti akkam goonare والله متانا نقبي أنا ما متانا نقبي أنا ودودا ده شو متان كيكون إرّ جدينا مرات لقى ربنا سنجابر هذا تاتي رب الله يا إلهي يا إلهي يا إلهي أنا ببتدي أنا مال كيس سنسي سومبر بادويت cakak nyada tu yundam fayaliti fakata male sadam fayaliti fakata male cakaknya nama yani yecu dah gafa ma dala jala bilbila kafte waye
ijoollee viidiyoo kiyya kana wallahi like godhaame please like godha share godha subscribe godha wantoota babbareedaa isin fidaa jira fataa zanaa isin godha jechuudha si'achi jechuudha dhugaan isin hin jaamite isin godha isin bashannansiisaa si'achi jechuudha inshallah fata bakka zannataachuu fataachuu zanaachuu isin galee akkasii baay'isin jaaladha baay'isin kabaja sa'aadallee rabbiin kiyya intala tana homa godhe ijaa gurra isii qabee rabbi irra habaasu isin jaa viidiyoo keessumatti ana viidiyoo biraatti nama walitti deemtu wadda isin jaaladha isin kabaja